yeroo baay'eetiif jechuudha wanna ta'a nu alaa caccaba jechuudha. Nu alaa caccaba nu jalaa buqqa'aa siniin jedha. Kuni wanta nu jedhe kun mataa baay'ee laaffisa jechuudha. Mataan keenya laafii bareedina isaa eeggatee akka turu godha. Mataan dheeratee fi miti kan bareedu jechuudha. Mataan amma firee lamaan tana geesse yoo dheeratte bu'aa tokko illee hin qabu. Garuu immoo baay'ina isaa eeggatee miidhagina isaa eeggatee yoo nuuf dheerate baay'ee tokko gaariidha. Egaa maarree immoo Malo ya Yesus ko adaraki nangatini ya devitse duftuti simbe kunan injadini Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo yoo YouTube jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaan jira. Egaa dhabujamaa waan dhufe yaa uummataa koo waan miiccachuudhaaf ta'u agasitti hojii koo xumurachuufani. Egaa maarree wanta tokko qabadhee isinii dhufee jira. Wanta mataa kootiif fayyadamus isin jedha. Mataan kiyya baay'ina isin qaba, dheerina isin qaba. Yawan yeroo baay'ee diqqoo ishee namura malee isiniin jedha obboloota koo. Yeroo baay'ee mataan keenya maalinni mataan keenya caafiin isaa hin jajjabaata, yeroo fillutti immoo nurraa harca'a hin caccaba jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maalinni yoo jettan furmaata tokko qabadhee dhufe. Ani ji'a tokkotti yeroo tokko fayyadama, baay'inaan hin fayyadamu waan natti mijanneef jechuudha. Egaa immoo har'a wanta fayyadamu kana maaliifan isiniin hin geenye dheetanan qabadhee gara keessan dhufee jira. Innis maaliin yoo jettan kan asirratti argitan kuni mismaara yookaan qurunfudii fi talbaadha. Talbaa kana nan daffisa, qurunfudii walitti daffisa. Erga qurunfudii wajjin walitti daffisee immoo muuzii kana firee lama walitti daaka. Erga daakeen booda immoo akkaataa hunduma isaatu viidiyoo irratti isinitti agarsiisa. Amma talbaa koo akkatti daffifadhu deebisee immoo akkatti walitti makee dibadhu hunduma isaatu isinitti agarsiisa. Isin viidiyoo koo subscribe like godhuudhaanii nazjabeessa isiniin jedha. Waan ofiif kiyyaa fayyadamee na fayyade ani waan fuulatillee ofii kiyyaa dura fayyadamee tanani yoo na fayyade isin biraan qabadhee dhufa. Fuulli kee immoo nucuudha maaliif yoo jettanii maaliif fayyadamee tanan nucuu naaf ta'e malee dura nucuu miti. Akka nama kamiyyuu nyaatas nan hojjedha kushiinaa keessas jechuudha. Wantoonni gurraachi fuula keenya irra rakkisaa isaan immoo akkamitti fayyadamaa tanan fuula kiyya eeggadha. Isa hundumaa isinittan immoo viidiyoo duraa tokkotti illee waan fayyadamu isinitti himin ture. Egaa har'a immoo mataan kiyya akkuma argitan kana nan hiikkadhe malee billeeyyuudha. Akkuma argitan kana mataan kiyya caafin isaatillee laafadha. Argitanii mataan kiyya laafadha jechuudha. Kanaaf mataa keenya akkamitti laaffifannee bifa kanaan gurraachina isaa eeggatee bareedina isaa eeggatee osoo hin caccabiin nu faana tura kan jennu har'a kanas isinitti agarsiisaa. Deebi'ee immoo wanta biraas immoo wanta fayyadamee ofii kiyyaa itti wannaa jedhu yeroo biraatiif viidiyoo biraati irratti qabadhee isiniifan dhufa. Egaa maarree hamma gara affeeluu Egaa maarree obboloota koo talbaa fi qurunfudiin koo akkamitti daffaa jira. Muuzii kootis immoo akkamittan quncifadhee kaa'ee jira isiniin jedha. Talbaan kee yoo daffee furdatee amma wal furdatanitti fakkaanii diqqoo fi daqiiqaa muraasa daqiiqaa 2-3 fudhata furdachuudhaaf haala kanaan na daffaa jira. Egaa na daffee ga'ee immoo deebi'anii isinitti deebi'a isiniin jedha. Hordoftoota kiyya muuzii haala kanaan qopheeffadheen jira. Kunis immoo diqqoo ishii lafa yeroo dhibbibbadheetti immoo deebinee walitti dhufu. Egaa maarree obboloota koo talbaa kiyya haala kanaan qopheeffadheen jira. Egaa haala kanaan immoo talbaadhaa fi qurunfudii walitti daffisee qopheeffadheen booda asitti maalan godha wanna itti naqa jechuudha. Muuzii haala kanaan erga itti naqadhee ka'een booda immoo akkanatti muuzii itti naqadha. Hordoftoota kiyya muuzii erga itti naqadheen booda diqqoo ishee zayitoonii haala kanaan itti naqadha jechuudha.
Zayit zayituuniin illee baay'ee mataadhaaf baay'ee gaariidha. Muuziin illee baay'ee gaariidha. Talbaan, qurunfudii haala dhugaan siniin jedha baay'ee haalaan mataa keenya baay'ee tokko barbaachisaadha siniin jedha hordoftoota kiyya. Inna talbaanis mataa keenya hin laaffisaa, muuziinis mataan keenya caafiin akka hin caccabaanne akka hin caccabne mataan keenya bareedee akka jiru godha siniin jedha. Eegaa daakin immoo walitti deebina. Eegaa maarra hordoftoota kiyya yeroon daakuu akka sagaleen isiniin jedhifanii kunu daakee haala kanaan argitanii haala kanaanii dibatama dibadhee isinitti agarsiisa. Baay'ee kuni yeroo dibattan fuula keessanillee yoo dibattan morma keessanillee yoo dibattan wanta hundumaafuu gaariidha. Talbaanis fuulaaf hin ta'a. Talbaaf immoo deebi'ee fuula fakkaataa itti hojjetamu isinitti agarsiisa. Viidiyoo biraati irratti isiniin jedha. Dhugaan siniin jedha baay'ee tokko barbaachisaadha siniin jedha mataa keessaniif waa hundi akkuma dhadhaati jechuun hin danda'ama dhugaa. Mee walumaan dibanne ilaalla. Hordoftoota kiyyaa kunuu dibadhee isinitti agarsiisa akkuma siniin jedhe deebi'ee dhufee jira. Amma dibadhee tanatti isinitti agarsiisa akkuma argitan kana mataan kiyya baay'ee nastaanaanii akkuma argitan kana dheerina nastaanaan kun waan wannaa ta'eef malee kunuuti innoo akkaataa isaa immoo dibadhee tanatti isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana dibachaa jira. Yoo caafii isaatillee taanu hunduma saboota hundumaa waliin geechanii akkanatti boota kamiiyyuu jechuudha waliin geechanii akkanatti dibachuu qabdu. Hordoftoota kiyyaa keessa isaallee maasaajii akkana godhaatu. Garuu yeroo dibattanii kaatanii wanna feestaaliidhaan jechuudha. Feestaaliidhaan finna godha aga sa'aatii lamaatiif jechuudha. Aga sa'aatii lamaatiif finna godha. Caafii isaatillee argitanii caafii isaatillee akkanatti waliin ga'atii dibaa isiniin jedha. Gizee dibdanii galti keessa isaa miisaajii godha. Keessa isaatti akka seenu jechuudha. Akkuma argitan mataan kiyya haala kanaan jira. Indoomi ho'a biyya kanaa bishaan biyya kanaa mataa namarraa caccabsaa namarraa wannaa jedha. Nuyi garuu immoo jechuudha mataa keenya kana akka inni caccabne akka inni haala isaa eeggatee bareedina isaa eeggatee nuuf turuu fi nuyi immoo haala danda'ameen jechuudha. Haala danda'ameen wantoota mana keessatti argamaniin wanna jechuu qabna yaaluu qabna siniin jedha. Yaa akkuma beekamu bishaanis ho'is wanti kamiyyuu mataa keenya nurraa caccabsaa deebi'aatii immoo mataan keenya nurraa dhumataa dhugaan siniin jedha. Innaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan dibachaa ta'u miisaajii sirriitti jechuudha. Mataa muluu yoo waliin geessan sirriitti jechuudha. Booda'anii yaa viidiyoodhaa fi diqqoon galaa dheeratee kanan malee haala kanaanii deebi'aatii immoo caafii isaa kana mataan keenya wanti guddaan caafii kana yeroo fillu yeroo baay'eetiif jechuudha wannaa ta'a nu alaa caccaba jechuudha. Nu alaa caccabaa nu jalaa bubuqqa'aa siniin jedha. Kuni wanta nu jedhe kun mataa baay'ee laaffisa jechuudha. Mataan keenya laafii bareedina isaa eeggatee akka turu godha. Mataan dheeratee fi miti kan bareedu jechuudha. Mataan amma firee lamaan tana geesse yoo dheeratte bu'aa tokko illee hin qabu. Garuu immoo baay'ina isaa eeggatee miidhagina isaa eeggatee yoo nuuf dheerate baay'ee tokko gaariidha. Egaa maarree immoo hunduma isaatu dibadhee tanan sinitti deebi'ashi. Hordoftoota kiyya akkuma argitan kana mataa kiyya haala kanaan waliin gaadheen jira. Haala kanaan
waliin kaadheen jira keessa isaa akka isiniif seenuu fi sirriitti jechuudha akkanatti wannaa jedha masaajii godha caafi isaatillee akka wal ga'uuf caafi isaatillee akka akkanatti isinii laafuu fi sirriitti caafi isaa dibuu qabdu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Mataan keenya yeroo kamiyyuu miidhagaa keenya isiniin jedha. Ani dhugaa isiniin jedha akkuma argitan kana hin beeksisa isinitti fakkaata caafinsa mataa keenya mura baay'inaan dheerina baay'een barbaadu. Garuu immoo miidhagina isaa eeggatee akkanaaf jiraatu naaf ta'u jedhama akkasiin barbaada hordoftoota kiyya. Kanaaf mataan keessan haala bareedina eeggatee akkasii taa'u yoo barbaadan haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya like subscribe godhaati maatiin naaf ta'u warroonni maatiin naaf hin taane na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hagaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana immoo haga sa'aatii lamaatiif akkanatti mariitananii haffanaa akka argatu isiniin jedha. Galatooma.